Harka fuunee akkam jirtu ijoollee? Maatiin walitti dhufee caccabsaa soorata. Ayyaana qilleetiin gammachuu namata. Warra uumaan badhaasee haalaaf amala gaarii. Ammatu gaaffii kanatu gaafatamaa jirru osoo dhagaala. Gaaffii hunda isaa dhabdee maal goota? Kanaan dura immoo dhageetillee hin beeku. Akka addunyaatti gaarri guddinaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamu. Leonardo da Vinci. Yoo maatiin hiikamtee rakkisee kan naa godhi. Namoota haasa'anirraa odeeffannoo jararraa fudhanii dhoksaan namatti. Qubeen iddoo garaagaraa booksii garaagaraa keessa jira. Egaa dorgommii keessatti moo'uuf mo'atamuu waan ima jirudha mitiire? Qophii dorgaa dorgee keenya guyyaa har'aatiin